Dhaabbanni Teelegiraamii balaarra bu'aa jira. Akkaawuntiin namoota hedduus butamaa jira. Isinoo akkamittiin butamuu kanarraa of eegdan? Viidiyoo taanu keessatti kan waliin ilaallu ta'a. Egaa kana godhuudhaaf akkuma argaa jirtan gara Teelegiraamii keenyaa gallaa gara Teelegiraamii keenyaa gagalleetiin booda siitiin irra tuqna haala kanaan siitiin irra erga tuqneetiin filannoowwan dhufan keessaa Privacy and Security an jedhu kana ishee kanarratti tuqna. Isa erga tuqneen booda two step verification an jedhu kana jalqabarra isinitti mul'ata yaada ishee of jette kana irratti ni tuqna. Ergasii haala kanaan haala kana gabeen booda set password isheetu kana tuqna. Egasii paaswordii ittiin banuu barbaadnu itti gashinaa. Itti gashineetiin booda hintii kaa waanuma salphaa wayii kennuu dandeessu. Aabaa caadaa jettanii yookiin immoo 1 2 3 4 jettanii hintii kennuu dandeessu. Maaliin akka yaadattan paaswordii keessan isin gaafata jechuudha. Egasii xiyya kana cuqaastu. Xiyya kana cuqaastaniin booda amma immoo recovery emailii keessan itti gashitu. Egasii ammas xiyya cuqaastu gara emailii keessanii deemtanii verificationii Teelegiraamiin argakaa haala kanaan baastaniitiin haala kanaan dhufa. Amma paaswordiin taa'eera jechuudha. Namni ta'e egaa akkaawuntii keessa seenee hiriyaa keessaniif giruuppii keessa jirtan irratti akkasumas immoo chaanaalii keessan irratti waan hin taane poost gochuu hin danda'u jechuudha. Egaa two step verificationii on gochuudhaan nageenyummaa akkaawuntii Teelegiraamii keessanii eeguu dandeessanii isiniin jedha. Kanarraa kanadhaa kan biraatiif immoo miseensa chaanaalii keenyaa taatiin hordofaa isiniin jedha. Galatoomna.